Loti. Ayyaayyu baay'ee galatoomii. I think buleessi koo baawaa fi har'allee irruma deebi'e waanuma yeroo darbe sana har'as faawoliin jalqabne tokko waraana bilisummaa Oromoo fi dirree lolaa filuu barbaadanii suni waan ta'u miti. Magaalaa keessa lolli hin jiru jedhe. Lolli magaalaa keessa waan jiruuf natti fakkaata afaan AK47 irratti saanjaan kan hojjetameef. Lola magaalaa fi wanti suni obboleessu yoo lola itti hirmaattee hin beektu ta'e hin beeku. Lola magaalaa keessaa fida afaan qawweerra saanjaan kan irra jiruuf yoo beekta ta'e sin jechuu barbaade. Dirree lolaa namaaf hin filamne. Magaalaa keessas lolli numa deema yoo barbaachisaa ta'e argame. Akkasuma dagala keessatti illee jechuudha. Mootummaan kuni gara araaraatti dhufuudhaa fi kan biraan siyaasa waggaa 60moota keessaa jedhe. Siyaasa waggaa 60moota keessaa osoo hin taane manifeestoo haaraa, qabsoo haaraa, gaaffii mootummaa badhaadhinaa kanaaf mootummaa biltsiginnaa kanaaf qofa ta'utu gaafatamaa jira ammatti. Namni gaaffii 60moota keessaa Darguu gaafataa jiru hin jiru, Yaadigin gaafataa jiru hin jiru, Haayile Sillaasee kan gaafataa jiru hin jiru, Obbo Awaash PPdha kan gaafatamaa jiru. Rakkoo yakka PP waggoota arfan kana keessatti dalagemmoo gadi ibsuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf ilaalcha 60moota keessaa osoo hin taane ilaalcha 80moota keessaan kan deemaa jiru isinii waan sanarraa dhaabbadhaa jennan. Dhaabbadhaa. Isin kan isin dalaguu jirtanii waggaa arfan kana keessa waan ta'e yoo isinitti himne crime of murderiitti jirtanii mootummaan yakka nama ajjeesuutti jira. Mana hidhaati guurtanii nama to'annaa seeraa jala jiru gafuutanii ajjeesaa jirtu. Haadha hiyyeessaa mana keessaa gawwaamtanii ilmoo ija ishee fuulduratti ajjeesaa jirtu. Kana dhaabaa malaammaltummaadhaan abbootiin aangawoonni mootummaa lafa tuulamaa qeerroon kumaatamaan irratti dhume chabachabaa jirtudha. Dhaabaa waan akkasii. Hattuun nun bushituudha gaaffiin jiru. Namni yakka dalage tokkoyyuu gara seeraatti kan dhiyaate hin jiru. Waan sana sirreessine isa dhiisteetu 60moota keessaa bira naannaqe. Salaalee irratti namni mana amantii, mana barnootaa, waajjira fayyaa reebe suni iji isaa jaamaa moo jaamaa miti. Dirree lolaatti hospitaalli sun. Isarraa haasa'i. Dhiisi waa'ee 60moota keessaa. Waa'ee siyaasa duubaa fuulduraa dhiisi. Ayyaana sitti hin deebi'a. Waa'ee mootummaan kun maal gochuu qabaa sati jette sanaa fi confidence building measures barbaachisa. Mootummaan kun mootummaa amanamu miti. Mootummaan kun mootummaa siyaa afur abaa'oo gane. Mootummaan kun mootummaa abaa'oo waboo waraana bilisummaa Oromoo siyaa lama gane. Hin amanamu mootummaan kun. Sa'aatii miniitiyaatti qawwee lafa keessu mana hidhaatti kan si guurudha mootummaan kun. Wala mootummaa kana amantee wajjin dhaabbachuun si rakkisa. Mootummaa kana amantee wajjin gartaa'uun si rakkisa. Kana gochuudha mootummaan kun ammatti daqiiqaa saffisaa lama kana keessatti mootummaan kun waan inni gochuu qabu tokko salaalee dabalatee bakka amma kaleessa lolli beelli itti galee lolli itti deemaa jiru sana midhaan gargaarsaa akka qaqqabuuf koriidarii bana gargaaraa uummata salaalee isa waan biraayyuu naasoo har'a. Uummata salaalee gargaarii dhaqi koriidarii irraa banaa waashachi jirta. Baniif daandii lolli deeme yaa waraana wal lole uummata nagaa rakkate morakoo keessaa baase. Open humanitarian corridor in Oromia tokko jedhi. Nagaa barbaadda. Hidhamtoota siyaasaa hunda lakkisi. Cufa. Release all political prisoners. Sadi. In the military operation in Oromia. Afur. Abolition legal in the immoral command post. Oromia keessa kan jiru san. Shan. Magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon kabajamee haa jiraatu. Ilmaan Oromoo oolmaan daa'immanii banamee fi afaan isaaniin haa baratan. Shan. Namoonni yakka dalagan haadha hiyyeessaa ajjeesan ilmaan hiyyeessaa ajjeesan cufti yakka seeraan haa gaafataman olaantummaan seeraa haa dhufu. Bakka mootummaan jirutti mootummaan hojiin mootummaa dalagaan mootummaa inni jalqabaa nageenya uummataa eegsisuudha. Nageenya uummataa eegsisuu hin dandeenye bakka bu'aan uummataa bulchaan godinaa bulchaa zoonii haa ta'u kan barbaadde maqaa dhahi. Bakka nageenya uummataa tasgabbeessuu hin dandeenyetti humni poolisii naannoo sana jiru nageenya uummataa tasgabbeessuu hin dandeenyetti kaasee aangoorraa hin madaalu iddoon sun. Hattuu fi shiftaan mandara keessa nama saamte taanaan tikni naannoo sanaa poolisii naannoo sanaa humna ittiin to'atu hin dandeenye kaasee aangoorraa. To'adhu naannoo kee kana gochuu hin dandeenye itti gaafatamummaan haa dhufu. Nama yakka dalage guyyaa tokko seeratti dhiyeessitanii hin beektan. Seeraan adabamee hin beeku arginee hin beennu dhageenyee hin beennu. Isa dhiisii artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa kana ajjeesu nutti hin finne isin obboleessa qoratanii hin finne.
Ministeera jeneraala biyyatti nama ajjeesu hin beektanis yakkaafuu